takka hojjechaan ture. Kunin guyyaadha sagantaa adda addaa hojjechaan ture. Zamana boodaa kana sooshaal miidiyaa waan jedhamu dhiiseen ture garuu TikTok kana akkaan hin darbine guyyaa naaf kanne alhamdulillah rabbi sababa godhe jechuudha. Maaliif sooshaal miidiyaan kun dhaablee qara lamaati. Jechuun fakkeenyaaf akka carraa ta'ee nama gaariidhaan warri fakkeenyaaf singilii kun jechuudha yoo dhugaa sanii bultii barbaadan nama nagaa nama dhugaa nama rabbi sodaatu ta'u wal qunnamuu danda'anii yeroo carraa sanitti fayyadamu yeroo guddaan ni beekta. Kanaaf waa gumatti gamoo TikTokii wal barre. Garuu gaafa asiin ol baruuf yaaltanii ni argadhaa laata jettanii keessa amansiistanii gaafattammoo qomee ni ilaalamee jettanii sun. Takkaa yaadeen beeku yaaduu dhiisii jechuun barre kan inni TikTokiin barreessee barre carraa jechuun yaani chaansii isa dhumaatii barre abdii kutannaa isa dhumaa maybe waan jaamu takka ni jiraam yeroo takka ni beektaa waan takka yaaltee already Facebook ammas namoota hedduu maqaa fi Facebook amanatee jira. Messengeraan ittiin barreessaa ture waggoota I think waggaa lama sadii. Erga isin gara osoo isin gara amantii islaamaa dhufuu duraa'u beekaa erga dhuftallee itti barreessaan ture barreessee dadhabee jibbaadhe nagaruu kan fudhatan ከዛ በኋላ ወደ ቲክቶክ መጣሁ አቺ ወደ በቃ ቲክቶክ ያው ያኒ ጨራ ይሰዱማት ከኒ ያለ ture ያጠቃ ያኒ አከነ ቡት ይጀር የምበ ሆገሩ አልহামዱሊላህ asra wani bacin da ni mal meta ni na mata ka ko wango huda kai sa program abdi ko chora barba so arras barus yalu qaba fakenya gar ujitin hata ho fakenya ni na ma hundu ni jira mulata qaba mulata sa serati buku jira wa bai jira wa baye takata namu jira itu sana hundu terkamfachura opsat ya jama kanaaf waan takka mul'ata bareedaa takka yoo qabaatu taate mul'ata rabbiis jaalatu akka qabaatu taate obsi haalaan barbaachisaadha abdii kutannaa hin barbaachisu garuu furratti gaatiin manamaati abdii kutachuun mandeessaa garuu tattaaffii godhaa deemuun barbaachisaadha an abdii isa jechuun isa dhumaati gaafaniin abdii osoo hin godhatiin gara TikTokiitti anuu barreeffama lamaan barreessee ture akka duraanitti iddullee barreeffama kitaaba takka goon barreessu barreeffama lamaan barreesse laala. Yeroo tokko kan beektaa rabbiin lafaatee sikorkee erga ati bakka jiraame ta'uu danda'u yaadde booda waan xiqqoo takka sababa si godhee si milkeessa jechuudha. Bakka akkasii barbaadee jalaatu haal yaa siif gara jeetii yaadee san kanaafuu karaa TikTokiin ol baranne olitti cufne alhamdulillah miidiyaanis qabu ni jira. Garuu alhamdulillah maaliin beekaa wanni na gammachiisu yeroo hunda ittiin boonee qomara waliin deemu alhamdulillah al-Sumayyaa bayaan isaa sirriin jaalanne fakkiin anis karaan taa'ee jirtu osoo hin taane turaami gabaabdumatti wanni naafsi walitti fide takkaffaa ammas khayriidha ammas. Keenyaaf yoo yaadatan ta'e ati goggaa lamaan kana jechuudha. Sagantaalee adda addaa asirratti hojjechaa ture already TikTokii maqaa hin deebisa malee halal taanaan ta'ennee wal dorgommii quraanaa ture wal dorgommii nashiidaa ture. Sagantaa baay'ee ture wal dorgommii walaloo ture. Sadarkaatti marsaa tokkoffaa itti badhaafnee lammaffaallee alhamdulillah ijoollee injifatan badhaasne. So kanuma kanarratti maaliif biyyaan baa kana keessa jirra. Biyya kanatti yeroo guddaa ni beektaa namni kophaa deema. Nama kophaa deemu dhuunfaan beektaa ni beektaa. Garuu kana keessatti yeroo hundaati shari'a kee rabbii kee godhattee gama sooshaal miidiyaa kanaanis
haga danda'amee fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti namni waan adda addaatiin yeroo isaa gubaa jira waan adda addaatiin asirratti nama qaaxiraa bulchaa jechuun fakkeenyaaf waa baay'eedhaa jira si himuu hin danda'u ammaan kana kanarraa kan ka'e alhamdulillaahi yeroo hanga qabnu seeratti dabarsaa kan ture san keessa gaanaaf sumayyaan kan wal barre erga wal barrellee akka namootan kaanitti janajjanaan khaf wal goonee qaaxiraa wal hin bulchine alhamdulillaahi naafi janajjana خلاص kallattumaan bultiitti seenta maashaallah tara dhiironni akkana baay'een hin jirani namni tokkochumaan bultiitti seenu olmaa galatti milkaa'inni tiktaak irraa ni jira akka jechuun yoo abbaan itti fayyadamuu beekee jechuudha barbaada. Ni jira sanirra nu guyyaa sadii qofaatti ni kaa godhanneedha. Ila fakkeenya jaalala ishii qabdu ibsii fi ana fakkeenya miidiyaa irratti jaalala isaa ibsuu osoo hin taane jaalala beektaa jiraachuudhaan argita ibsuu qofa osoo hin taane jiraachuu keessatti afaan hin jaaladhaa minaamin jedhee yoo deeme okay jaalala jechuun jiramii miti garuu nama tokko gaafa jiraattu jaalala san jiraachuudhaan agarsiista ta'uudhaan hojiidhaan agarsiista jedhee waan isaan hojiin agarsiisan karaa keessatti akka barbaadan naan jedhani jedhee namoonni naaf jiraatan waan ta'eef jecha waan akkasitti walii galatti wallaahi keessaafuu ijoollee garaa kiristaanatas gabbaa maal taatan obboloonni dhis nama jedha dhis oromoo maal jettanii beektaa jiraa salphisuun jalaa callisuu jallisuudha an guyyaa takka deebisaa nama an durumarraa sooshaal miidiyaa kana deebisaa nama deebisuu beektaa fakkeenyaaf amma ajandaa adda addaa ni beektaa torbaan irraa bocamee warroottan mijiraamii fooloora bidirachuu jechuun ajandaalee adda addaa bocamee ni beektaa torbaan irraa gad darbama ajandaa san ilaaleetti ni ulaaluu irra guddaa kan arganne yaadas hin qabnu isheetiin bira dabra akkasumatti yeroo ammaa kana ni beektaa furmaanni waa gadi callisanii bira yoo darban irra furmaata. Baabaatii akkam beektanii ijoolleen kiristaanaa kun maal jedhu isaa jecha shaadaa qabatti nama jedheessanii asirratti naa fi abbaa manaa fayyaa an islaama ta'ee yookiin naannoo waggaa tokko waan akkasiin boodadha kan akkasii waggaa tokko jala waan akkasitti miti wal bara yeroo shaadaa qabatan isaan iyyuu hin beeku. Dhalachuu yaa beekta? Wallaahi hin beeku dhalachuma keessan iyyuu. Barrabbiin kun isinii kana baranaaf uume bara alhamdulillah ummaan keessanillee isiniin kana anaaf deebitee bara. Alhamdulillah. Wallah alhamdulillah. Akkasi wallahi mashallah. Wallahi rabbul isinaa jiraachisu inshallah nama ilma hilmii waliin waa hunda milkaa'u rabbi sinaa godhu. Amiin. Inshallah rabbi sinaa milkeessu inshallah. Amiin yaa rabbi. Hannaa kanaaf taniitu gaaffii dhukkee irraa kaastee asii osoo hin gaafatamne kalmatti walitti jaanii boon Jaartii wajjin gaafanna hayyee kennaa xumurattee gaaffii ta'e isaanirraa xumurattee. Noon finne qoy ganan gaafadhaafani. Hayyee gaggabaabsaa wal gaafadhaa gaggabaabsaa deebisaa. Hayyee dubartiirra dhiiraturra beeka waa tokko tokko sii galee mee bayaan anas hin jedhu bultii keessatti dubartii caala dhiiratu jabaadha gizeen jedhu dhiirri obsaadha akkas gabbaadha utubaadha dhiirri. Amma fakkeenya jaarsa jaartiin anis bultiin qaba bultii keessatti jaarsa jaartiin daqiiqaa walitti bu'an jechuun jibba osoo hin taane waan xiqqoo irrattis jaalalaaf bar nyaadhu dhugii bilbila maakaasinii maakaasin taa'inii si galee walitti bu'iinsi ni jira daqiiquma walitti bu'a baay'ee bultii keessatti. Innaa bultii san keessatti tasgabbiin ni jiraata. Garuu baay'ee an obsuu qabu waa san tasgabbeessuu kan qabu harki caalu dhiira moo dubartiidha. Karaa kamiin dhiira yoo ta'es yookaan dubartii yoo ta'e karaa kamiin tasgabbeeffamuu hin danda'ama akkam yoo godhame. Gaaffii bareedaadha. Gaaffii namoota hedduulleen akka daawwatu keessatti of ilaaluu qaban. Isaafuu illee namni erga gara bultii seenee akka fedhe yoo haa ta'u
bultiin fiduun halaafina keessatti yaani itti gaafatamummaa guddaadha. Ammoo dubartii daran Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa halaafina kana irra guddaa itti fannee eenyu dhiira jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dubartoonni yeroo tokko tokko beektaa akkuma beekamu cinaacha bitaarraa uumamanii al tokko tokko dubartoonni yaa akka daa'imaa maatii isaa hin gaa akka daa'imaati. Waan biraatti osoo hin dhufiin ni soowwamuu sammaas shamarran irra guddaa jechuudha. Wanni itti yeroo baay'ee shamarran keenyatti miidhamanii waan adda addaa keessatti seenan ni soowwamu. Kan dhiiraattis ni soowwama. Erga gara bultii seentee booda wallaahi ani akka nama tokkotti jechuudha keessaafuu warri bultii ammaas namni waliin jiraatu tokko arrabaa fi ilkee wal loolu wanti tokko wal muufachuu dandeessan. Wanti bifa takra gisee waliin muufattanii isiin aartee ati gaazexneetee isiin ibidatti qabsiistee ni diigamtee jechuudha. Fakkeenyaaf waa baay'ee takkaan nama hedduu seenii keessaa nama dhugaa wal jaalatu karaa halaaliitiin wal jiraatu keessa gufuu hedduu takkaan nama hedduu dhufa. Kan hundaa'u mariidhaan obsaan kan dabarsuu qabu irra caalatti eenyu dhiira jechuudha. Wallaahi dubartoonni hedduu miskiina, shamarran hedduu miskiina, qalbii isaanii hedduu laaftuudha. Ada ramai Rabbi subhanahu wa ta'ala wanni apa kenya nikah kana Rabbi wani di harka kaya kuma di beta harap itu seperti kan selalu bertolak tadi abba mana sani bujet kero sham hero kuna noli hiram mungkin hamil jami tibar garang ko ambaka bayi arra duga da jala lebar bannati baduga deki kuma nulul mabar ya wanu makom nagaran tane tokobar. Ya, so kanaaf inni keessaafuu beekee fi amma dubartoonni yookiin waan fedhan ijaanii ni dubbatanii garuu garaan qabanii hedduu garaa laatu. Kanaaf irra guddaa dirqama kan harbii irra taa'ee gaafatamummaa irra taa'ee eenyu qabaachuu qabu parsantii dhibbarraa harka 90 eenyu dhiira jechuudha. Mee akkam jedhee tasgabbeessa jechuun amma badiin isaa lamaan jidduu sootee akkam jedhee tasgabbeessa. Daa'ila suwee maal taate sila barnoota wallaahi laazim jechuun namni barnoota irraa fudhata kun waan qoosaa miti bar. Fakkeenyaaf